Oduu ammee fi oduu gammachiisaa akkasumas uummata Oromoo waggoota 5 darbaniif bu'aa bahii hedduu keessa dabarseef oduun dasaa as baatedha kan jirtu. Akka miidiyaa guddichi Associate Press gaazexeessaa isaa lammii Itoophiyaa ta'e Eeliyaas Masaratiin toora websaayitii isaa irratti gabaasa gadi lakkiseen pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii ministeera raayyaa ittisa biyyaa akkasumas isaatiin lammaa kan ta'an Dr. Lammaa Magarsaa fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad araara buusanii jiru jechuun Associate Press gabaaseedha kan jiru. Obbo Lammaa Magarsaan saammatanatti biyya Keeniyaa keessatti daldala irratti akkasumas IMF keessatti illee sadarkaa aangoo olaanootiin tajaajilaa kan jiran yoo ta'u, kanaan ol qabatees muummichi ministeeraa fi Lammaa Magarsaa araara buusuu isaanii Itoophiyaa fi carraa guddaa banaa karaa IMF'n keessuma iyyuu liqaa Itoophiyaa dhoowwatamte argachuu akka dandeessuuf Lammaa Magarsaan biyyoo danda'a jechuun Associate Press gabaaseedha kan jiru. Lammaa Magarsaa fi Abiy Ahmad araara buusaniiru jechuun godhachuun kan Associate Press gabaasetti toora Skype irratti walga'ii bulchitoota biyyootaa fi dhaabbata IMF irratti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad fi Lammaa Magarsaan haasaa gama Skype'tiin taasisuu isaanitti kan jedhe Associate Press haasaa muummichi ministeeraa fi Lammaa Magarsaan toora Skype irratti bakka qondaalonni olaanoo IMF bulchitoonni biyyoota garaagaraa argamanitti taasisan kunis haasaa dansaa fi haasaa gaariiti. Kunis immoo jarreen kun lamaan walitti dhufeenyi isaan qabanii sadarkaa duriitti deebi'uu baatu illee fooyyee agarsiisaa jira jechuun Associate Press beeksiseeti kan jiru. Dhimma kanaan wal qabatee xiinxalaa siyaasaa obbo Tsaggaayee Araarsaa Kuush Miidiyaa Neetwork wajjin turtii taasise irratti dhimma kun shira hedduu of keessaa akka qabuu fi gowwoomsa uummata Oromoo irratti raawwatamuuf shira xaxamedha jechuun beeksiseeti kan jiru. Itti dabaluunis Lammaa Magarsaa fi Abiy Ahmad waliin lolle kan jedhe Tsaggaayee Araarsaan kun diraamaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha. Qaamoleen kun lamaan biyyittii kana erga miila tokkoon dhaabanii akkasumas daandii badiisaa irra erga buusanii booddee Lammaa Magarsaa ani keessaa hin qabu akkasumas uummati Oromoo Lammaa akka hin jibbineef jecha shira adeemsifamedha. Amma waraanni bilisummaa Oromoos ta'ee uummanni Oromoo mootummaa Abiy Ahmad irraa amanamummaa dhabaniitidha kan jiran. Waboon mootummaa kana caala amanamummaa hedduu uummata biraa qaba. Maarree Abiy Ahmad amanamummaa yeroo uummata biraa dhabu kanatti Lammaa Magarsaa nama amanamummaa uummata biraa qaba jedhee yaadu fuulduratti of baasuun uummata Oromoo ammas gowwoomsuuf yaadu taasisuuf kan jiru kan jedhe Tsaggaayee Araarsaan keessumayyuu filannoo itti aanu keessatti Lammaa Magarsaa on fuuldura qabee dorgomuu danda'a jechuunis itti dabaluun dubbatee jira. Kunis immoo kan ta'uuf uummati Oromoo Lammaa Magarsaan gara paartii bilxiginnaatti seenee jira jechuun mormitoota biroo jechuunis KFO ABO fi darbeessi waraana bilisummaa Oromootti dugda laachuun akka mootummaa kana cinaa dhaabbatu shira xaxamedha malee ministeera Abiy Ahmadiif Lammaa Magarsaan gonkumayyuu waliin lolle waggoota 5 darbaniis diraamaa gaggeessaa jiru malee lolli isaan gidduutti adeemsifamu tokko illee hin jiru jechuun Tsaggaayee Araarsaa Kuush Miidiyaa Neetwork irratti haasataase keessatti bal'inaan heereetidha kan jiru. Haaluma wal fakkaatuun obbo Lammaa Magarsaa IMF irratti saammaantanatti sadarkaan inni itti tajaajilaa jiru sadarkaa olaanaa akka ta'ee fi teessoon isaas yookiin bakki jireenyaa obbo Lammaa Magarsaa saammaantanatti Keeniyaa Naayiroobii keessatti Jawaar Siraaj Mohammad wajjinis hiriyyummaan isaanii daran jabaatee itti fufee jira jedhu maddeen. Kanaan ol qabatees waltajjii guyyaa 2 dura toora Skype'tiin bakka bu'oota biyyoota akkasumas bulchitoota biyyoota olaanoo fi hooggantoota dhaabbilee IGAD akkasumas hooggantoota sadarkaa IMF irratti dhimma liqaa irratti marii toora Skype irratti adeemsifame kana irratti hoogganaa IMF olaanoo namichi ta'e namichi Adolf jedhamu akkasumas bakka bu'oonni hedduun Lammaa Magarsaa dabalatee gara IMF'tiin walga'ii sana yoo adeemsisanii gara biyyoota pireezidaantii Keeniyaa muummicha ministeera Itoophiyaa akkasumas muummichi ministeera biyyoota gaafa Afrikaa hedduun irree waltajjii sana irratti hirmaachuu akkasumas liqaan kan eeyyamamee fi bara 2024 keessatti biyya Keeniyaaf qofa akka ta'es waltajjii sana irraa hubadheera jechuun gabaasee jira Associate Press karaa gaazexeessaa isaa Eeliyaas Masaratiin. Itoophiyaan gam isheetiin liqaa doolaara biiliyoona 58 kan irra jiru kan haga bara 2023tti kaffaltee ofirraa xumuruu dandeessu. Haa ta'u malee garuu amma isaa kanatti liqaa doolaara biiliyoona 5 qofa kaffaluun doolaara biiliyoona 53 garuu osoo hin kaffaliin ofirra bulti
hojjete kana akka hin kaffalletti IMF irraa liqaa akka hin arganne akkasumas tarree biyyoota idaa kaffaluu hin dandeenye keessatti akka galmooftuu fi kana booddee biyyis ta'ee dhaabbanni idil addunyaa Itoophiyaaf liqaa liqeessuu akka hin jirres IMF taasisuu akka danda'us beeksisee jira Associated Press. Toora Skype irratti adeemsifame sanaanis Lammaa Magarsaa fi Abiy Ahmad nagaa wal gaafachuu akkasumas haala biyya isaanii irratti illee marii adeemsisuu isaanis beekameetidha kan jiru. Abiy Ahmad Lammaa Magarsaa erga pawwazee fi erga dhiitee ari'ee waggoota lakkoofseetidha kan jiru. Bara 2019 keessa ture Lammaa Magarsaa VOA'tti as ba'uun Itoophiyaa keessaa akka ba'an akkasumas dhaabbata paartii Bilxiginnaa jedhamee hundeeffama kana keessaa akka ba'e baran akkasumas tiim Lammaan Saammaa kanatti guutummaan guututti diigamuu fi fuuldureen biyyittiis daran akka isaan yaaddeessu dubbachuun ture. Ka Itoophiyaa san keessaa fi siyaasa Itoophiyaa keessaa guutummaa guututti of baasanii aangoo isaan qabanii turanis ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraas Ahmadiin ari'amanii ergasii sagalee isaanii kan dhaamsatan akkasumas Abiy Ahmad wajjinis ifaan ifatti yeroo mari'atan kan hin mul'anne obbo Lammaa Magarsaan toora Skype irrattis Abiy Ahmad wajjin mari'achuun isaanii filannoo itti aanu irrattis namni kun paartii Bilxiginnaa keessatti argamuu danda'a kan jedhanii fi shakkii jettu daran ammeessatidha kan jiru. Keessuma iyyuu saammaan tanatti Abiy Ahmad fudhatamiinsa uummata biraa dhabe kana karaa Lammaa Magarsaatiin uummata ofitti fudhachuun paartiilee mormitoota hedduu hanqisuu danda'a shakkiin jettus ni jirti. Haa ta'u malee garuu uummanni Oromoo hedduun Lammaa Magarsaa irraa amantee dhabeetidha kan jiru. Waggoota 6-7 darban kana keessatti uummanni Oromoo bahaa haga kaabaa kibbaa haga lixaatti kallattii adda addaan rakkoo inni nagarre hin jiru. Rakkoo ka keessatti garuu Lammaa Magarsaa as ba'ee uummata isaaf yoo dubbatu al tokko illee hin mul'anne. Namni kun namni waggoota 6 darbanitti cal jedhee namni yeroo uummati Oromoo rakkatu siif dhaqqabe hin jenne rakkoo uummata Oromoo hawaasa addunyaatti hin ifne akkamittiin as ba'ee filannoo irratti fudhatamiinsa uummataa argata kun istiraateejii kufaa ta'e jechuun xiinxaltoonni siyaasa hedduun dhimma Lammaa Magarsaa as ba'uu fi filannoo itti aanu keessattis qaama mootummaa ta'een hirmaata jedhu irratti kallattii adda addaatiin ibsa kennaatidha kan jiran.